Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keessummaa teenya kanarraa keessatti dargaggeessa garuu hojii guddoodha. Keessummaa tokko qabannee dhufnee jirra. Dura isaatu ibsin barsiisa. Sharmaarkee Adam jedhama. Sharmaarkeen eenyu isa dhalatte isa guddate? Sharmaarkee Adam magaalaa Dirreedawaa ganda Taayiwaan Caataraa jidduutti achitti kan hin dhaladhe. Sharmaarkee Adam jechuun dhalataa magaalaa Dirreedawaadha. Umriin tiyyaa 24 hara 25 amma qaqqabachuuf hin deema. Walumaa galattu bifaanis na harkanii xiqqoo hoggaan qablu kaaroo xiqqoo takkaan qaba. Anis xiqqoo nin dhaadheessa jeetu malee Sharmaarkee namni hin beekne hin jiru. Keessattuu namoonni foddaa televezyiinarraa yeroo baay'ee hin fagaanne jechuudha. Filmirras si beekan, kiliipirras si beekan. Mee gaazexeessaa jennu irra nu deemsisa moo ogeessa filmii jenna moo daayirektara jenna moo maaliin irra nuuf? Hojiin kan duraa kaniin jaaladhee dalaguudhaaf yookaan hojjechuudhaaf kaniin dura hamile hojii daayirektiingiidhaati. Kuni dura dursoodha hoggaan jalqabbiin hojii kanaatu kaniin itti jalqabe hojii daayirektiingiidhaati. Itti aansuudhaan immoo diraamaalee garaagaraa akti godhuudhaan. Kanneen hundinuu hojii waan takka yookaan wal qabatee waan jiruuf jecha hojii aartii waan ta'eef jecha hunda isaaniitu niin jaaladha jechuudha. Garuu dursoodhaa kaniin jalqabeen hojii daayirektiingiidhaan kaniin jalqabeen jechuudha. Kanaafuu karaa biraatiin gaaffii ta'e dura hojii daayirektiingirraa eegalinaan jechaa jirta. Hojii daayirektiingii kiliippii baay'ee daayirektii godhuudhaan beekamta. Kiliippiilee afaan Oromoo baay'ee keessattuu sirboottan aadaa irratti kiliippii baay'ee hojjechaa jirta. Mee dura kiliippiilee daayirektii goote keessaa hedduu si harkisu tokko daawwattoota keenya kanaaf irree deebinu achirraa jalqabna. Kiliippii hedduun hojjedhe kaniin hojjedhe hundurraa eegalee hanga ammaatti hundinuu bareedaadha jechaate kaniin hojjedhe garuu kiliippiin ani hedduu itti dadhabee uummanniin akka gaarii naaf jaalate keessa sirba Wallisaa Tujjaar Sufiyaan sirba Talaantalaa waggaa dura galu keeroo duumni gaaddisaa sirba Talaantalaa sirba sanii kaniin hedduu dadhabee dalageessi sirba sana hafeeru daawwattoota ichi booda ni haasawinaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya Sharmaarkee Adam waa baay'ee dhagaafachuudhaaf teenya garuu sirba Tujjaar Sufiyaan inni afeere daawwannee deebinaa turtii gaarii. Saartuu caaltuu haytu biroon haasaa kan sirba dhaynaa. Wajjoolle hojii warraan dhumtu kam taana hayaa mooyyee tana finnee dhufnaa xiqqoo nu eega. Ta'u lakki harkaan tumne hojii aanaa boqotta. Hayi mooyyee moo. Kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo abdii biyyaa duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa duura aachisii duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa shahii wayi waachisii duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa shahii wal nyaachisii duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo. Kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa edda boqorqaa duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa yaaduu manaadhayii duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa galata boqorqaa duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa yaamuyyee haasa'ii duumni gaaddisa. Ajaa'ibaati kan daawwannee deebine. Mee hojiin kiliippii yeroo baay'ee wanti miidhagsu aktii wallisaa saniiti moo hojiin daayirektiingii yoo bareede moo meeshaatu hedduu miidhagsa kanarraa eegallu? Dursoodhaa sirba takka kiliippiidhaan hoggaa hojjetamu murteessaan wallisaanis murteessaadha. Kaameeraamaanis murteessaadha akkasumas daayirektiingiinis murteessaadha. Ati kophaa keessatti waan fiddu maaliif wanni kun wal qabatu malee jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu hoggaa hojii hojjennu kaameeraamaaniin keenyas akka keenyaatti jabaa ta'uu qaba. Sirbi sana akka gaarii galuu qabaaf wallisaan sanis kanuma wallisu qofa osoo hin taane aktiidhaanis cimaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf kiliippii takka kan bareechu kanneen hundi waliin qindaa'anidha. Ammas bakka takkatti maaltu jira? Sadeen kun wal harkataniiti muuziqaan faan dadhabaa kan ta'u ni jira. Kunis ta'uu hin qabu jechuudha. Sirbi sanis akka uummanni jaalatu kan ta'u garuu danda'u muuziqaanis bareedaa ta'uu qaba jechuudha. Sirba aadaa yoo ta'e aadaan san sirriitti hojjetamuu qaba aadaa fakkaachuu qaba jechuudha. Yeroo sanattis san dhaggeeffachaati sirba san hojjechuun
akkamittiin hojjedha akkamittiin direct godha bakka kun akkam yoo ta'e irra gaariidha lammaffaa sirba aadaa keessatti ijoolleen hawwisoodhaatis murteessituudha jechuudha warra sirba san dhaggeeffate aadaa san bareechuu danda'an shaggooyee san miidheessuu danda'an warra akkasii ta'uu qaban jechuudha kun hundi yoo wal arkate hojiin directingiidha hedduu miidhagaa ta'aafi jechuudha. Mee karaa biraatiin gaa sirba tokkoon baasuu deema hoggaan itti wallise gaa kiliippii siinaa dalagu maal fiddee dhufuu qabdaa nan jechuu jirta maaltu narraa eegama akka yoo wallisaa tokko ta'e. Wallisaa takka irraa wanni eegamu dura osoo kara muuziqaa seenuu isaan duratti inni dura wallisaa ta'uu isaa if beekuudha malee hamileedhaan keetuma abaluun sirbiyaanis nin sirbaadhaan yeroo hedduu kanaatu mul'ata beektaa. Simbaasuu naan jechuu jirta. Kanaafuu dura muuziqaa beekuu qabda ichi booda ani immoo si qaanfadhee sirbi kee bareedaa jee siif dalaguu numaan danda'a. Garuutu anqaniin hamileedhaan siif dalaguu danda'u dura dursoodha sirbi keessan bareedaa ta'uun duratti ati ifiifuu nama muuziqaa yookaan nama artii ta'uu qabdaa jechuudha nama hamileen seene sun taane. Sani ani namni tokko gaana bira dhufu dura muuziqaan isaa yoo bareedaa ta'u taate shakkiin qabu kilippiin isaa akka bareeduuf. Sirbisaa bareedaadha inni ni danda'a sam gubbaan daarektingiinis kanuma barbaada kaameeraanis kan harkannaan dhumte dubbiin ijoolleen taphattus muuziqaan isaa bareedaa taanaan akka gaarii taphachiisamu akkam kanaa wal harkate jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan qunnamee jiru keessa namoota afaan Oromoo hin beekne kilippiin Oromoo itti daayirekti godhamtu jira hiikhiinuu kan hanga namaan jaan takkatti al takka irraas lama qunnamee jira kun hangam takka qulqullina kilippii san irratti miidhaa fiduu danda'a afaan beekuun dirqaman ta'u. Kuni rakkoodha dhugaa waan harkaadhaa jirruuti kilippii afaan Oromoo irratti afaan hin beekne kan daayirekti godhu harkeetiin jira hedduu irratti jechuudha. Sammaali wallisaan isa bira dhufu san gurbaan kun bar daayirektingii ni beekaa sirba hedduu dalagee qofaan bira dhaqee naa dalage jaan hiikkaa sirba sanii osoo hin beekne jechuun amma sirboonni akkasii ni jira maqaa tokko hin barbaadu sababni wallisaan sanatti qorrama akka uumamaan hin barbaanneef ni jira dhugaa ergaan sirbaa waan biraati waan inni dalagu waan biraati kun ta'uu hin qabu kilippii jechuun waan sirba gurraan dhageenyu san ijaan laaluuf jechuu bira. Mana keessan dura dhaqeetiin hoggaansi gaafadhu abbaan kee fuulan guure yoo jee dhugumatti mana isaanii bira hoggaa dhaqu abbaan fuulatti guruu garsiisuu qabna. Maaliif kilippii reediyoodhaan sirba dhageessan karaa muuviitti yookaan fiilmiitti jiru jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Kanaafuu kilippiin takka hoggaa hojjetamu abbaa ogummaa abbaa afaaniitiin ta'uu qaba. Yoo akkas hin taane kilippii san irratti rakkoo fida aartii irrattis rakkoo fida dhugumatti muuziqaallee ni ajjeesaa jeetii yaadaa jechuudha. Mee kilippiilee asiin dura hojjettee keessaa wallistoota eenyu faadhaaf hojjettee kilippiilee sirboota kamiitii daayirekti gootee jirta? Dura dursoodhaa sirbiniin daayirektingii jalqabe sirba wallisaa Taajuu Shurrubbeedhaati. Sirba isaatiin eegale yeroo jalqabaatiif jechuudha. Sirba isaa gizeeniif dura jalqabu mana muuziqaa Awaashiitu dalageef sirba guutuu jechuudha. Yeroo kana ani mana muuziqaa Awaashii wajjin walitti dhiyeenyaan qaba. Dhufeetiin waan dalagamin ilaala. Abbaa mana muuziqaa irra waan akkana dalagnee barjee dhufee agarsiisa. Laaleetiifin waan bareedaadha jee yaadatte kana. Garuutu waan hanqina jiru dura dursoodhaa sirba takka dalageenni bilaash ta'anii geeraruu jimaa qofanii oduu guruu kajoo. Sirba kana akka uummanni Oromoo faruutti hin dalagne yeroo duraatiif jechuudha. Inni sirba san keessa wanni dabarsuu barbaade bilaash ta'anii geeraruu bilaash ta'anii qofa jeelaal bilaash ta'anii geeraruu sani ergaa isaa kana dabarsuudhaaf immoo jimaa dhiisaadhaa miti ajajuu qabuunni sirbinis akkasuma barkajoo bilaash jimaan dhiisinaadha jimaa qamaa garuu itti hojjedhaadha bilaash mateessaniituma ergaan san ture kana immoo kilippiidhaan akkamitti agarsiisuu qaba nama hojiin hojjenne kanuma akkanuma useetuma bilaash ta'eetuma qamee oduu gagguuru galgala ni rafa. Ganama ni rafa galgala ni qamaa kanuma bu'aan qabne kan akkanan ta'inaa itti qamaa garuu itti hojjedha waan irratti akkana dalagamuu qaba jeetiin kilippii isaa lammatatti jechuudha. Kan inni duraan dalage san uummanni itti qurrama uume akkamitti jimaan irraa tuqa haala ittiin jaamu ture kun ta'uu hin qabu dhugaadha haareet dalagamuu qaba jennee haareet dalinee uummataas araarsinee akkasi kilippii guutuu dalageef jechuudha. Sirboota biraas ni jira sirboota biraa kaachii irratti jiru hedduu babbareedaa jira fakkeenya yaa dureetiitii jechuudha kajoo dagalee jiruun si godha dagalees dura dursoodhaa jaakeeta uffatee haala itti taphatee jira amma sirba bareedaa sana akkamitti akkana godha jaanii uummanni warri wal jaalatu jechuudha sirba kana hedduu irraa qurrama kan qabanii jiran ta'uu hin qabu akkamitti dalagamuu qaba dhugumatti dagalee jiruun si godhaa jee wanti sun jira michuu akkasiis agarsiisuu aktii si wajjin maallaqa qabu
sumaan jaaladha maallaqa qabaachuu dhabuu isaa gwaanuuf kaaffee ta'anii maallaqa irraa hafaltu isiin kana agarsiisuudhaan kilippii sana lammada daleeyne akkasiin namni isaas fudhatama harkatee uummannis jaalatee sirba biraatillee ammallee dalagee jira kilippiin daleeyne inni haal duree mijjeessu jira. Way silaasiin liqimsa jaataa jiru maaliif hin liqimsiisin? Silaasiin liqimsaa yoo wanni jee achirratti kilippii sanarratti sirbisaa ergaan isaa sila akka jaalalaatiin siin liqimsaa nan dabartu kee keessa hin dabartu qabu kee keessa silaanii liqimsaa kanaafuu nuti wanni agarsiisu barbaanne achirratti silaa waan taateef jecha silaan gaa dubbii deegaati jaamti. Silaan daayirekti godhuun hin dandeenye waan hin jirre jechuudha. Wallistoota biraa kan daayirekti godhe kilippii isaanii ni jira. Ichi booda wallisaa Raajuu Mahammad sirba isaa guutuu daleeyne jira galuu magaalarraa hin oolle malee kan ooles ni jira. Kan oolle sirba isaa yaasabboontuu biyyatiyyaa kan jiru sirba jaalalaa koflii sirboota maasteroota isaa guutuu jira. San haareetti hin dalage haareetti akka uummanni jaalatu daleeyne rakkoo mana muuziqaatii fi wallisaa jidduu jirtuun kaasittiin san hin baane malee isa maasteraan dalage itti aansee walliftuu Hamdiyaa Ibraahim nan booyaa sirba san guututti hin dalage sirba san nama jaallatee hedduu bareedaa bakka muuziqaan dalagame faana ajaa'ibaati isinis wallistuu cimtuudha sirba isii nan booyaa hiriyyee kan jiru takkaatu jira lammada ammaas nan soobinii soobdee sobaan nan miidhinii hireeti jattiin taabatiin sirba san hoggaa yaadu dhugaa sirba jaalalaa hedduun jaaladha hundaa'u Hamdiyaan dalage itti aansee immoo wallisaa Umar Shaameetiifis dalagee Umar Malkaa Milkii isaas dalageetiin jiraaf lammada ammaas wallistoota singiliin taphatanis hedduudhaatu jira wallisaa beekamaa Leencoo Abdii Shakuris isaafis wallisaa Kamaal Ibraahim Kumalaa Addunyaadha Absalaam Haajii ati wallistoonni ga'anii hedduudha yaadadhu walliftuu Na'imaa Abdurrahmaanis yaasabboona sirba isii yaasabboonaa kajoosan anaatu hojjetan qofa osoo hin taane ushururu jettee abdii nan jiraachisini sirba kanaas hojjedheetiin jira. Ani immoo sirbootni ni jaaladha sirboota durattiiti sirboota akkanaati kan hin dalagee jechuudha. Sagaleenis sibiraan dhabnu kun sagaleenis wallisaa jirta. Sirboota kilippii hojjette keessaa tokko afeeriiti gara ogummaa biraatti achi daba. Sirba Leencoo Abdii Shakurii afeerru amma. Sirba isaa keessaa anqasha guyyeeti kan inni hojjedhee fi garuu guyyaan sagantaa keessummaadhaa sagantaa guyyaa bohaartii na fakkaata bashannana waan ta'eef sirba isaa keessaa sirba ammayyaadhaa tokko afeerraa jechuudha. Afeerree deebineeti jira gara ogummaa biraatti achi dabarra reefu jalqaba irratti hojii daayirektingiitiin akka eegaltee na ibsitee turte garuu dura kasibeen hojii beeksisaatiin namoonni baay'een iskiriina irratti aansee argan hojii beeksisaatiin beeksisaas ni hojjette jechuudha. Beesallee ani hojjechuullee dilas hin yaanne garuu maaltu na godhe beeksota hedduu hojjetamu afaan Oromoo irra dilas waan hin jirreef jecha dalagamuu ni danda'a maaliif hin dalagamne waan jiruufiin sirba Raajuu Mahammadii fi Taajuu Shurrubbee waliin hedduu sirba walitti gamtaan ta'anii hojjetan takka jira sanarratti dhugaa ture eegalu anaa dura baa'u muuziqaan guddinaa hundi artiidhaatii beeknee jechaadhaatiin dhaadheessaa ol seenu sanii jechuudha kan hin jalqabe. Itti aansee ani beeksisa hedduu hedduun hojjedhee achi boodaas kilippoota afaan Oromootis hoggaanii fi magaalarra oolu akkasumas kilippoota sirbi kun ba'ee jira kan jiru Oromiyaa TV'tti illee hojjedheetiin jira. Sammaleedhaas jechuudha beeksisa bulchiinsaatis kan magaalaa keessa deemamee hojjetamu akkasumas televezyiinii Dirreedawaa keessatti illee beeksisaalee garaagaraatis hojjedheetiin jira. Kuni kan na godhe hanqina beeksisa nama hojjetu hin jirreedhaatu kana na godhe ani garuu fedhiin kee guddaan hojii daayirektingiidhaatii fi akkasumas muuviilee garaagaraa hojjedhuudhaatiini jechuudha. Egaa beeksisa hanganuma irraa dubbanneeti gara hojii aktii yookaan ta'uudhaan hojjettu kan diraamaa fiilmiitti achi dabarra bal'aa dhagaa keessaa baanee seennee keessaan baanu fiilmii ni barreessitaa ni hojjetta akkasumatti ammas daayirektiis ni goota gama biraatiin mee hojii sadeen kan adda baasin.
filmii keessatti yookaan hoggaanii fi filmii taanaan diraamaa hoggaa hojjettu waan walitti jiru jechuudha. Hojiin daayirektingii, hojiin barreessaadhaatii fi ammas hojiin akti godhuudhaatis. Maaliif yoo itti anammoo hoggaan dura dursoodhaa dalagu dalagaan silaa dilas na gammachiiftu daayirektii godhuudha. Iskiriptii namni fide san bareechee daayirektii godhee dalaguun hin danda'a. Garuu iskiriptiin san hoggaan haa dhufe iskiriptiin na gammachiisu ta'uu qaba san dalaguudhaafis. Iskiriptii yoo na gammachiisne san jalaa dheetiin mee iskiriptiin kun dalagamuu dandeenya jeetiin anummaan itti seenee katabaa jechuudha. Yeroon an katabe san immoo iskiriptiin katabeef bakka san nama naabuu aktiingiin barbaachisa. Aktiingii san nama sanii kanneen yoo bakka san naabuu dadhabe amma irra guddaa yoo ilaalte diraamaalee fi filmiilee keessa bakka koomeediitiitiin kan hin seenu. Bakka koomedii san akkaanan fedhu namni ani achirra kaayu kaarakteera kaayee fi jechuudha. Bakka naatiin naa hojjete jeeguun kaayu akkaanan fedhu san naan ta'u. Yeroo kanaan ani akkana ta'e akti godhii jeegizeen garsiisu bakka kanaatummaa ammaan seennee haala ittiin jaamutu jira jechuun koreelee keessaa jechuudha. Kanaaf yeroo san anuma aktiingii seenee bakka san ani mul'adhe ani garuutu hojiin kiyya kan akka abbummaa qabadhee jiru daayirektingii ture jechuudha. Kan iskiriptiitis gizeen ani barreessaan san barreessee fide hojii isaa san laaleetiin bakka kana akkana yoo ta'e irra jira jeetiin bakka isaa san baasa. Bakkaan ani jeesan saniirra bareeda. Kanaas hoggaan akkasi baasu guutumatti iskiriptiin kiyyuma taa'u jechuudha. Haala saniin barreessaa karaa barreessaatti seenee atummaa yoo barreessitee irra jira saniin barreessuu danda'e jechuudha. Kun sadeen bifa kanaan wal qabatee kan deemuu danda'e. Inumaatu kanneen bira kutee ammas edit godhuudhaanis akkaan ani itti fedhu jira amma hoggaaniif hin daayirektii godhu. Bakka kana editingiin akkana seenuu qabaa je'eetiin yaada. Namni biraa edit kanaa godhu san akkaan fedhu saniin naaf hin godhu jechuun dirqama yookaan bira taa'uun qaba. Akkana godhi jechuun ammas harkaan godha waan kana edit. Hamileedhaan itti seeneetiin irraa fuudhee faalaan itti godhu jira. Akkana faatoo qaba. Yeroo inni dadhabee irraa ka'u ani irra taa'eetiin godha. Hoggaan buna dhuguuf gabbuus anaa jala. Lakkuma sanii editis bareetiin inumaatu cinaa isaanumaatu gargaaraa jechuudha. Editis dalagu jira jechuudha. Lammadaa ammas uummanni kaameeraa natti naarin malee kaameeraas hin qabu. Hara kaameeraa ammas seenuuf hin deemaa jechuudha. Yeroo takka dhugaa kaameeraamaaniin hoggaa fuudhu. Aktii san gizee dalagu. Akkasii milaala akkana naa fuudhu jechuun isa harkaa fuudhee haalaan akkas joonitu jira beektaa xiqqamoota kaameeraamaanis. Akti hojii baay'ee fakkeessiteeti. Akka maalatti hin jiru. Qoblaa jiraniinis yeroo baay'ee gaa hojii akti irratti gaa fakkeessitee daleedha. Akka biraatti hojiin ati akti goote hedduudha jaalatama gaa koomantii uummanni biraan ga'u siitu nuuf ibsa. Uummata biraa fiidbaakiin si ga'u yookaan nu deebisaan si ga'u maal fakkaata? Hojiin ati akti godhu hedduu jaalattu fakkeenyaaf kaaraakterii akkam faadha yeroo baay'ee jaalattu? Kaaraakteraan hin jaaladhu nama miskiina hin dubbanne lammata ammas nama hedduu taphatu nama bashannansiisu saniin na gammachiisa. Keessattuu ana hoggaan dura muuvii jalqabe yookaan diraamaan dura dursoo jalqabe ana katabattiin jalqabe uummata bira fudhatama keessaaf uummata biyya alaa hedduu jaalatan. Diraamaa Oromoo interviijoo YouTube gubbaan jira. Oromoo intervii diraamaa jiru san ani achi gubbaarratti maqaa kiyya Abdallaa Sharaf Doontii ta'eetiin dalagee dullacha ta'eeti kan hin taphadhe. Haati warra kiyya Ameerikaa dheenee jira biyya meeqa dheenee maarree goonee jettee ifdhaa dheesti. Isiin garuu asuma keessa jirti hoggaa kanaan jaal. Anaaf ijaarsa kiyyaas takkaa ulaleen beenu hedduu wal jaalannaa maarree jettee na faarsiteesi. Yeroo kanatti garagalee gaazexeessaan dubbii isiin jettee akkamii jeegizee na gaafatu akka isiin himtu kana ijaarsa biroo qabde malee kunanaa miti. Kunanaa miti ka isiin haasoftu ijaarsa biroo tikseen jettu isiinis gaa kijibu jirraati maaliif akka kiyyattiin kijibnee jechiisi. Haala akkasittiin koomedii taphadhee jechuudha. Diraamaan dura dalage sanis. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aan tanaa keessummaa lama qabannee dhiyaanneetti jirra. Keessummaa kanarraayis dhaamsa yookaan immoo ergaa gurguddaa ni harkattanii jenneeti abdannaatii ammas duudaan karaa keessummaa guyyaa har'aan tanaatii isin dabarsaa ammallee turtii gaariin isiniin jira. Tolegaa carraan kan shamarraniidhaati mee dura isinirraa hin jalqabaa maqaan keessa yoo hin dogoggorre
addee Faaxumaa jedhamtan. Mee addee Faaxumaa teenya jireenya mana keessanii keessatti walumaa galatti mee jireenyi mana keessanii maal fakkaata? Egaa maqaan kiyya Faaxumaa Adamuu Saayituu jedhama. Jireenyi keenya maal fakkaata seete? Laala naaf inni kun eega wal fuune amata 45 qabna. Yoo ilmaanii 12 warri wayii jaalala eega na fuudhee fi harma jidduu takka nyaaraan illee walitti muufan ilaal wayii jaalala laal mana keenya keessa namaa jira saree jira waa takka hin fakkaatu maaliif seeti jaalala keenya jechuudha laal ummanni kinaan jaan barraati yaa Faaxuma bar jaarsaa miti naan jaan bar jaarsaa miti kun ayyoodha kannaa rabbii sii kanneen naan jaan gaafa qaama olirraa inni qeensaa irraa cira niin jaaladha ammaan duraas Ameerikaa hojjetanii dhufne innaa jaalala keessa. Mee sii fi abbaa warraa keessan hedduu akka wal jaalattan naaf ibsitanii jirtan. Mee isin lamaan kun fuulduraaf maal karoorfattanii jirtan fuulduraaf? Fanne laal gaafas guwanaaf inni kun gol fuunu gaa akka aadaa teenyaatti fardaan wal fuune. Amma immoo akka gartee dilana waa hojjeturra jecha umrii tanaan haareetti akkasi kaakunoo aruuza barnaan jira miti veeloo fi keenyekka akkasi kaakunoo hoteela adda addaa mootte kartoon faadheenekka akkasitti inninis hoota kaayyatee anis veeloo uffadhee akkasi piip jechaa baana kaa makiinaan akkasi yaadni qiyyan. Akkasi jechuu yaadni qiyyan. Yaadni qiyya akkasi. Mee biyya alaatiis akkaan dhageetti dheeyxaniidhaan dhagee akkamii dhugaadhaa biyya alaa dhaquun keessan kun eega dheeyxan boodoo waan haaree isin qunname maaltu faatu jirame yoo na ibsitan? Eegaa beeytee makiinaas akkuma harree fusiimatti makiinaa 120 yaamnaan siin jee akkasii piip jennee haaree baana haalli biyya alaa taatu siimuu hin danda'u laalkaa gurjaaniin gud bareedaa jiruu bareeddu jiraanii dhufne laal waa hunda barree maqmaaqsa jetta tapha jetta asoosama jetta wannummaan hin barin jiru baacuu jetta firaadhiisi kaa gudiin siin jee bar gud beestiin siin jee beest. Mee maqmaaqsa keessaa tokko yoo na jettan maal isin fakkaata? Maqmaaqsa keessa haadha laali intala fuudhii jechuu afaan Ingiliziitiin. Look the mother intala fuudhi akkas kunu ifi ammas yes halaabiu hinaf ammas kuskuusni barreekaa kunu. Tana faan bari kunu lala. Tana jechuudha. Fi ammas salaamtaa guu walii kan nagee gol gaafatan gartee how are you rabbi si are you tana faan bari lala. Tole egaa addee Faaxumaa teenya gaafii fi deebii nu wajji godhuu keessaniin maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaan isin galatoomfadha. Tole egaa isinis thank you maa fandas thank you. Galatoomi. Haa egaa haadha warraa keessaniitii wajjin gaafii fi deebii godheetiin jira amma yeroon gama keetii jechuudha. Mee maqaa keessa yoo hin dogoggorree Kamaal Yuusufeedhaatiin dhagee maqaan keessan wayin dogoggore? Obboleessa kiyya siin naa baase maqaa kana. Warri kiyya haadhaa fi abbaan kiyya kanaa baase aan Abdallaa Sharaf Doontiiti. Abdallaa Sharaf Doontiiti? Abdallaa Sharaf Doontiiti. Tole gaamiyaa Abdallaa keenya akkuma haati warraa keessan jettetti jireenyi mana keessanii mee walumaa galatti maal fakkaata gama keessaniin? Akka isiin siyaasoytetti jaarsa biroo qabdi malee kun anaa miti. Hayi haadha warraa keetii miti jechuudha. Jaarsa biroo qabdi akka isiin si odeessitetti. Hayi inumaatu Ameerikaan dhagasiin jette eega qafiira dhaquun Ameerikaa dhaquu taate inumaatu bakka gawaanidha. Namu wachuma bicaa jechuudha. Qafiira wajji dhayineeti faranjii lama achi keessatti agarti. Ameerikuma kadheete seeteemi yasii fi noo baantu kanaas barattoota qabnaatii daree keessa isaan jalaa dhageesse obboleessa kiyya. Mee obbo Abdallaa keenya mee fuulduraaf maal karoorfattanii jirtan isin lamaan? Saboota fuulduraa baantaa mana kiyya fidee yoon si garsiise huccuuleen tiyya hundinuu harka takka takka hin qabduu shamizni. Maaltu mure egaa antuutaan nyaate? Samaalan tuunni nyaata ni murti maasasa godhatti ni murti ibiddaan qabatti karabaattaa kiyya hundi walii hodditi koofiyaa godhattee uffatti footaa gootee uffatti tun jaartiidhaa mee rabbii ishee mee tun jaartiidhaa obboleessa kiyya. Naimi gaa jaartiidhaa tun isi jecha biyyaa bahuuf hin deemu waan biroo dhiisiiti obboleessa kiyya uummanni ganda keessaa nurraa jiraachuu dadhabanii haala jiru nu bilbilanii rabshaa dhiisaa yaa'ii dhiisaa nun jaan fuula duraaf akkuma isin jettetti makiinaa 20 ol tarriseetiin naa beekaa jaartii tana niinii kaan fadhu kanaan barbaada. Kana jechuudha. Kanaan fadhee. Tole gaamee gama keessanii isin deebi'amee akka abbaa warraa keessanii jeefi yaanni isin naaqee kan ta'u wal faalleessee jira akkamiin ilaaltaati gama keetii waan kana? Saakun namichi maraataadha maraataa mana sistariin geessa deeme
akkamitti hayga ammaani inni waan na godha dhiisee akkanatti saatii ka soon baafne waan inni akkana na godhe aba maal namitan Ana marata da. Maali abbaa Ana Ahmed? marata da. Maal Ana jedha? nageestaa mana misu. Maal? Waliin loliin hagaamee isin walaluun qabdanii barisin. Maaliif wal Bakka usnurraatis. Usnurraa ana marata jetti. Sanii miti walaluun qabdanii lafa yaa hagaa. maashina garaa utaan guddisu Ana moo? nyaataa Haa isin Waliin laftaa. goggoga Beeka uummataaf dabru uummanni Sudaan barisin laalu jira. nuti moo Eh Ummanni nu laalu jira. uummanni Sudaan